itti mudde darara itti mudde maaliif sirba seetanii iddoo Sumayyaan jirtu bira gahamuudhaaf daqiiqaan tokko hafeetu hamallatte iddoo Sumayyaan jirtu Sa'iidoon itoon naqin namoonni Sa'idoo beekan warri hiriyoonni isaa warri Sa'iidoon akka inni ijoollee isaa arguudhaaf hamma kana rakkatu warri argan jechuudha. Sumayyaa iddoo isheen jirtu hoteela isheen qabattee bira gahuudhaaf xinnoo tokko naafu hawwaan suni miliqxe jechuudha. Amma laphee ishii qabattee kuftee itti naatee jechuudha hawwaan. Nagaa isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u egaa jiraattan magaarra geessanii maali naafiin immoo kaameeratti ol na butee jedhe shikun haay taaniire haay imbo ala kaameeratti ol na butee haay imimmaan salaala guyyuu ana booga haay kan masinin jechuun mucaan gatii kaffala laala singaru haayillee baay'illee jette haay innaa kabajamtoota hordoftoota kiyya innaa hawwaanii akkamitti nyaatamanii oolan seetanii Sumayyaan akkamitti iddoo isheen jirtutti qabamtee oolte seetanii akka isheen bakka Sa'iidoon hin deema hamma Sa'iidoon achi ga'utti iddooma tokko teessee akka isheen eegdu akka isheen hin miliqne jalaa jechuudha. Akkam seetanii Sumayyaa fi hawwaanii gadi baaneetu laaqana nyaannee jette qadaa nyaatan akkasuma garuu hoteela deemanii nyaata nyaatan isa booda nyaata nyaataniitu gara manaatti gara hoteela iddoo isheen qabatte sanatti deebite ijoollees fuudhanii booda waan bitamutu jira jette hawwaan uffata garaa waan bitamutu jira ture bitachuuf jenneetu wal faana garuummoo ammas ijoollee fuunee hin baanu anuu nan beeka waan bitamu waan ta'eef jedheeni ofii kiyyaati deeme isheesumatti dhiste shiggaama sana keessatti hoteelaatti dhisteetu ofiishii deemtii jechuudha. Yeroo sana namni ishee argeera. Yeroo san nyaatanii bahanis yeroo san deemanis namni wal faana argeera jechuudha. Akka Sa'iidoon ijoollee isaa dhabee akka kana kunoo tankaraatti taarus warri biyya sanaa beeku warri Sa'iidootti dhiyaatan jechuudha. Asa booda maal godhanii amma yeroo hawwaa qobaashitti arganii hawwaan suuqii seentee mooliin seeneettee moolii sana keessaa waan tokko bittee baheenii baasii qabadheette. Baasii qabadhee yeroo deemutti namni tokko moolii keessaa bahee na hordofaa. Moolii keessaa bahee na hordofaa jette. Achi namni sun na hordofaa achi ani bakka ammoo baasii irraa bu'eenii taaksiin qabadhee bette. Na hordofaa jette. Booda iddoon malleetti jechuudha. Iddoon malleetti taaksii sanarraa bu'ee miillaan keessa deemuutti hin ka'etti. Sa'aatii 2 olii iddoo isheen jirtu balleessuudhaaf yoon kallattiidhaan deeme innis kallattiidhaan na faana deemaa jira namni suni jette. Nama sana maqaan ofne garuu moomaatti namuma isheerraa nyaatee dhugee namuma Sumayyaarraa nyaatee dhugee Sumayyaan iddoo garaa ishee osoo hin gahiini waan barbaaddu osoo hin godhiini karaatti hambisuuf jedhaniitu jette. Karaatti hambisuuf jedhaniitu ishee waan barbaaddu hin godhiini iddoo garaa ishee hin gahiini kanaaf jedhaniitu nama isheerraa nyaatee dhugeedha. Namni nu hordofee yeroo dhuma isheen as dhuftu akkas ta'u Sumayyaa fuudhanii harka Sa'iidootti galchuudhaaf kan isaan akkas ta'anii nu hordofaa turanii isa booda taaksii irraa bu'eenii naante laayikii mallee godhaame maanni siin garuu laala naafi amma kana wajjin rakkachaa viidiyoo hojjennaa jechuudha inni zodoon odeessadha. Asa booda taaksii irraa bu'eenii iddoon malleetti bu'eenii sa'aatii 2 ol miillaan keessa kukkuteen iddoo Sumayyaa dhaqee silaa dhufanii mana sanatti qaxxa'anii mana faana hordofanii seenanii Sumayyaa qabu ijoollee namaati ijoollee Sa'iidooti amma gaafa Sa'iidoon dhufutti hidhanii kaa'uufidha jettee jechuudha.
Na ani baay'ee tokko sodaadhee nan rifadhe ammasii sababii kootti Sumayyaanii iddoo garaashii hitoon gahiini waan tokko keessa gashuuf jedhanii turan. Iddoo garaashii kan jedhan garuu maanni iddoo garaashii kan isheen jettu maalidha? Diraamichaadha. Abbaatee fidanii haadha mucaa isa moo maanni iddoo garaashii hitoon gahiini kan isaan jedhan maanidha iddoon garaashii naan galle garuu na Saayidoonis yoo dhufee arge maali hin ajjeesamu maal godha? Ijoollee arguufidha malee maal godha maali? Inde inna naatee duuteetti kaleessayyuu naateetti rifatteetti Saayidoon garuu qaxaleedha. Yaa ammas murteenni qabu hawaa makana qabudha. Sumayyaa dhiisee hawaa qabudha. Isheenis akkas jette yookaan idaa yoo ana qabeesi Sumayyaan dhufuun ishiin oolu. Kanaafis sodaadhe yoo ana qabanis yoo ana hordofanis yoo dhufanii mana sana seenanis jettee baay'ee tokko rifattee naatee jirti naatee viidiyoo hojjetteerti jechuudha. Kanaafuu kana booda anaaf Sumayyaan kan wal agarru yookaas ani Sumayyaa bira kana naqu halkanii magriiba boodadha. Caammaa agarsiifata. Magriiba boodadha dukkana keessa akka namni nun agarrettini dukkana keessa Sumayyaa bira dhaqa malee kalas ifoomatti ishee bira dhaquu hin danda'u. Nama baay'ee nu hordofaara amma nama kaawwateera Saayidoon kallattiidha iddoo isheen jirtu namni qabee jechuudha wal quunnamsiisa wal agarsiisa jettee jechuudha. Baay'ee nama ajaa'ibde jechuudha. Baay'ee nama ajaa'ibdi. Ani araarsuu iyyuu hin wallaalle. Ani araarsuu hin wallaalle. Walitti fiduus hin wallaalle. Wal agarsiisuus hin wallaalle. Ishi maal wallaalte? Maali dharee? Maali? Maal nafsiin baasa deemuun? Saayidoonii lubbuun baasaa yoom jedhe? Inde waan kamiyyuu taanaan ikkoo jarri lamaan walaa gaafatanii si jammar hawwaatu gaafatee amansiisee walitti fidamoo isheen itti Sumayyaadha yaadde qaama lamaan walitti fiddi. Akka jaarsaatti gidduu teessee ilaalti. In beekti waan ta'eef waan Sumayyaan himattus waan inni himatu wal bira taasise isaan lamaan walitti himatu. Bakka waan araaraa waa'ee mucaa isaanii waa'ee ijoollee isaanii walitti himatu isheen kana yoo goote dhuguma Sumayyaadha yaadde dhuguma Saayidoodha yaadde. Kana achi garuu as achi fiiskisi Sumayyaa faana Aizoosh kottu sensi madda jechuun jiruu Sumayyaa taasisa jechuudha. Ishii hawa ammallee taanaan jechuudha. Na qadadaa kee dhiisiin qaddadiin kijiba keessa dhiisiti gidduudha bayi. Bayi ndaa'uun gidduudha. Akka barbaadetti haa argu ijoollee isaa haadhasaa. Ijoollee fi haadha ijoollee isaa haa argu. Maal godhu? Maal godha? Inde ijoollee isaa arga. Ijoollee isaa gaggabe. Yaadee du'e waan godhu dhabe. Sumayyaan immoo maftii ishiiti. Waan barbaadde jechuudhaaf. Araaramuudhaafis lakkichuudhaafis mirgasi. Wayne maali wallaansoo maaliin hojjedhe laayikiin qabu taanaan garuu waliinis nu jara keenya. Kuno laali ka kamera mallala malee dha mucaa. Ciao. 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 Ciao.